do Oromo datan kumantama leenji famti sanin xiqqorraa dubbachuu barbaada thousands kumantamaan kumandoon leenjii gahaa qabdu ijoolleen qilleensarra yaatu ijoolleen akka soonsatti diina idditi ijoolleen ibduuban deebine dilli sun oomishamtee maaliif deemti nuumiti OPDO nuuni beeyti nuumiti OPDO ni beeyti ijoollee leenjii gahaa argattee Oromiyaa keessatti waraanni akkasitti eebbifamuu jechuun Oromiyaan qabatamte jechuudha. Oromiyaan qabatamte jechuudha. Oromiyaa keessatti beekadhaa biyya ollatti miti. Gaara keessatti miti. Ummanni bahee waraana fi akkasitti eebbifachuu jechuun Oromiyaan bilisoomte jechuudha. Waa xiqqoon dubbachuudha deema. Waan san nama keenyaaf hin galle. Silaa guyyaa sun guyyaa raafanii miti. Guyyaa miliyeenaan kaanee achitti akka bu'amu. Keessattuu diyaaspooraan miliyeenaan silaa ibduru nu himanii. Silaan ifduru qoba qabaadhee caffee raamis achitti argama. Bakka eebbaasitti isaa walakkatti argamee hamilee kennaaf. Wajjin beelellee wajjin dheebodhee hadhaa qabsoodhaa irra deebi'ee habbuqsana. Oromoon wanni kun hin gammachiisin. Oromoon waraana kana arkee abdii hin qabaatin. Wanta kubadhaa jira keenya. Wanta kubadhaa. Oromiyaa handura Oromiyaadhaa keessatti waraanni bilisummaa Oromoodhaa kumaantamaan leenjii san fakkaattu argattee gugabbahu diina keenya hangam takka hamileen cabte. Diina Oromoodhaa warra Oromoo billeessuu barbaadu, warra sabboonummaa Oromoodhaa cabsuu barbaadu, warreen daangaa Oromiyaadhaa diigee jijjiiruu barbaadu, warreen ummata Oromoodhaa akka mataa qaqqabatee nafxanyaa jalatti caphee maalummaa isaa irraanfatee bulu barbaadu hangam takka hamileen isaanii cabte waraasa arkuudhaaf. Hangam takka hamileen isaanii cabte, hangam takka abdii muratan. Wanni diina keenya abdii murachiisa. Wanni diina keenya hamilee cabsaa hundinuu waan hamilee teenya jaaree hamilee teenya ol nu kaasaati. Akkas wadda ilmaan Oromoodhaa abdii qabaadha. Waraanni seenaa qabsoo Oromoodhaa keessatti waraanni hangas takka heddummaatu Oromiyaa keessatti leenjifamee hin beeku. Waraanni hangas takka heddummaatu seenaa qabsoo Oromoodhaa keessatti Oromiyaa keessatti hangas takka leenjifamee tasuma hin beeku. Tasuma miidiyaaleen OPDOdhaa haawwanii fi manguddoodha salfii galchanii irgichaa utaanaa jeniin Abiy Ahmed waraanni harkaa dhumee harkaa fixatee qeeroon jalaa diddee qeeroon leenjisus waboggalti tuun harka kenniti jalaa diddeeti haawwanii fi manguddoo gabbaati ispoortii dalagaadhaa juntaa loltanii shanee loltanii kanaa miti muyaa balib ነው qeeroon Oromoodhaa bakka dhaquu qabdu ni beeyti eessatti ka leenjifamuu qabdu qeeroon Oromoodhaa tolchitee beeyti leenjifamtee eenyuun loluu ka qabdu qeeroon Oromoodhaa tolchitee beeyti. Beekadhaa qeeroon dilli gartan sun qeeroo Oromiyaa guuturraa baate. Qeeroo Tuulamaa, Wallagga, Jimma, Harargee, Wallo hundaatu dhaqeechi leenjifama. Gaafa qeeroon tun bobbaate Oromiyaa eessa fagahuudhaaf ta'ani, eessa dhaabbachuudhaaf ta'ani, diinni keenya kam tahuudhaaf ta'a asumarraa mizaanarra kaati ilaala. Asumarraa mizaanarra kaati ilaala. Adduun summaa Oromoodhaa manguddoodhaa fi haawwan walitti qabdee haawwan saddeetaan deemu, hadiriyaan deemu, hashiitaan deemu, kaakufa as garagala achi garagalaadhaa miti. Qeeroo fi qarree soonsaa jira tan gabrummaan onnee gubde. Kanaa jira. Ka karaa yoom leenjii hirkatee kan diina bobba'u guyyaa isaa eeggachuu dadhabee jira. Kan saba isaa gabrummaa jalaa baasuudhaaf sigara ABO'n qeeroo akkasii qarree akkasiiti ifatti makiinaan meeqa marsiteeni waaw baajanni waan sanii bee maallaqa laafaan seena maallaqni waan saniif bahe leenjii san eebbisuudhaaf miti eebbisuu qofaaf horiin bee laafaan seena
ماليا لينجي ورانا كومانتما صدركا كوماندوتي لينجي سوداب بي هنگمتوا وانت كوني سيداب ilmaan oromoodhaa kan diasporaa jirtu abdii qabna yes abdii dhaqam abdiin teenya wobo abdiin biraa takka illee hin jirtu abdiin teenya wobo fuula keenya yeroon kar tokko deeffannee waraanni oromiyaa kutaa hunda keessatti akka leenjifamee akka ba'u godhuu danda'uudha qabna san godhuudhaaf murtii qabaachuudha qabna dhaabbii qabaachuudha qabna murtiin teenya dhaabbiin keenya waraana bilisummaa oromoodhaa ijaaruu fi kan ijaarame cinaa dhaabbachuudha waaw kalee niin gammadee ol burraaqeetiin maaliif silaa waraanni kun jiraachuu baatee oromoon bara dhibbaantamaaf awwaalamte beekadha silaa waraanni kun jiraachuu baatee maalummaan keenyaas badde oromoo ifiin jechuudhaahu sadarkaa qaanfannu gahuudhaaf teenya silaa waraanni kun jiraachuu baate waraana kanaan rabbiin kafana nu qabe rabbiin badirraa nu dandamachiise waraana kana if kenninee akkana madura je do you remember if kenninee diinagdeedhaan cinaa dhaabbachuu qabna warri danda'u qeyroo fi qarree biyya keessaa gaafa dhaqanii lubbuu isaanii kennan nuti qabeenya keenya gannayn gargaaruun dirqama kun kadhaadhaa miti waan dhufee aboo maallaqa olibbuusa aboo kootaa woboo gargaarra aboo rabbii jaa kootaadhaa miti dhayxee woboo akkamii gargaara karaa kamiiniin ergaaf maallaqaan ganaan lafaa qaba yoon kun dhibba lafaa qabaadhu 50 woboodhaafiin gumaachuu barbaada eesaan ergaaf arra sadarkaan irra jirru sadarkaa akkasiiti arra sadarkaan irra jirru jireenya kiyya bireedaan asii qabu kana dhiisee wobottiin dabalamaa filmaanni keenya lam dhaqeetii wobot dabalamee lubbuu gumaachamo yoon astaa'een irra faayidaa qaba yoon maallaqa gumaachee fi gaafii kaniif gaafadha diasporaan gaafii kaniif gaafadha filmaanni biraan jiru yoo maallaqan qabaanne yoo asi faayidaan qabaanne dhayxee achi lubbuu ta'e kennu yoo moo as jiraachuun kee irra bu'aa qabsoodhaaf qabaate ala kana dalaydee waan dalaydu walakkaa woboodhaan gargaaru yooni maalummaa kee qabaatee jiraachuu barbaadde yoo nama taatee jiraachuu barbaadde yoo oromummaan akka jiraattu barbaadde joollee tana cinaa dhaabbachuun ilma oromoo intala oromoo hundarratti dirqama karaa biraatiin waan takka wannin isinii jara keenya mootummaa Abiy Ahmed facaatee diidee jirti amma duraan kadii gujjiru woboodhaa fi TPLF akkasuma qabsaa'ota mirga fiitiif falmatu sabaa sablammoota waan danda'e hundaan dhiibbaarra godhu jirutti diigaadhaa ture ammaan tana mootummaan Abiy if diigaadhaa jirti amaarri Abiy garagaleeti badii kana hunda hojjate Abiy Ahmed hogganoota oromoodhaati malee nuu miti jeete amaarri duuba garagalee biyya ustii kanatti waywaachaadhaa jiru nuti harka keessaan qabnu nuti dhiiga gannaqame hundaahu Abiyyii fi hogganoota waraanaa oromoodhaatu dhiiga kana hunda gannaqee warri biyya diigaa jiru Abiy Ahmedii fi hogganoota waraanaa oromoodhaati nuti harka keessaan qabnu addunyaa koottaadhaa nu idduu seenaa janiitti carraa tokko hafeef laallachuudhaaf biyyoota westii kanatti haasawachaadhaa jiran maal godhanii Abiyyitti garagalanii namni oromoo gurgure namni oromootti garagale booddeen isaan turtu namni oromoo gane ni ganama namni oromoo xiqqeesse ni xiqqaate namni oromoo ajjeese ni du'a ka oromoo hidheesse ni hidhama arra maal nuti diinaa miti mootummaan PPdhaa yookaanis mootummaan diktaatarri Abiy Ahmed jaaratee deemuun ifii wal diigaadhaa jirti jarri amaaraa itti garagalee jira akka amaaratti dhaabbatanii itti garagalan illiitiin amaaraa dura dhaabbattee jirti deebisi yoo gad deebine karaa OPDO'n ifii if keessa wal nyaachaadhaa jirti jara keenya dhageeffadha OPDO keessa gareedhaa jira garee Shimallis garee Abiy garee Taayyee hagafitti gareen uma qaba garee Taayyeedhaa gareen Taayyeedhaa hangaasaa faadha Saaliyaa Saamii faadha Maarree faadha
warra maanta badii afaan qabatee qarjeetaa kan hundinuu OPDO keessatti hanga dandeetti garee mataa fi jaaratee garee qabu. Garee san keessaa amma takkaa ol ba'e. Gareen tuun garuu takka hamilee cabinsaa irraa mul'ata. Abdii murachuu irraa mul'ata. Sadaffaa Oromoodhaan wal dhabnee jirra. Gareen silaa nuti bira dhaabbannus kuftee jirti. Eessa gorra garam qabannaa keessiran. Ifiif wal diigaadhaa jiran. Nu achitti ifii wal diigaadhaa jiran. OPDO'n kopha wal diigu jirti. Yoo ol baafte mootummaan PP'dha. Duraan mootummaa Amaaraa itti bulchitu. Mootummaan Amaaraa itti garagaltee Abiy afaan deebitee biyyoota wasiitii wajjin haasawachuu eegaltee jirti. Abiy Ahmad maraataadha. Kan hundi qoon qabu. Maaltu deemu jira qoon qabu. Inni chuma gabbee ibsa baasu. Guyyaa guutuu maraataadha Facebook irra oolu. Guyyaa guutuu komentii Facebook bisaa oolu Abiy Ahmad. Dhiiroo maaliin katabaadha yaadaa oolu Facebook irratti. Maaliin ja'a injifannoo maaliin himaadha. Facebook irraa yaadaadha oolu. Maraataan if jala argu. Immaddiin argu. Waafirraa laaluu hin danda'u. Hallayyaa keessaan baane keessa duraanuu seenee amma san keessa gaffagaachaadhaa jira. Mootummaan Abiy ifiif if diigaadhaa jirti jechuudha. Yeroo kana keessatti yeroo mootummaan Abiy nu achitti ifiif diigaadhaa jirtu, ifiif nyaachaadhaa jirtu kanatti yeroo mootummaan daariixee bittinnaawaa jirtu keessatti yeroo hoggantoonni isiidhaa ifii wal afaan deebi'ee wal nyaachaadhaa jiru keessatti yeroo hogganoota PP iddutti wal amantiin hanqatte keessatti waraanni bilisummaa Oromoodhaa kumaanta leenjifamee akkatti qilleensarra yaa'aa jira. Are you guys not happy? Hin gammanne? Kun isin gammachiisu? Yeroo mootummaan diigamtu keessatti yeroo waraanni keenya leenjifamee qeyroo fi qarreen kumaandoon akkatti qilleensarra yaatu isin gammachiisu? Sigale kanaaf burraayinaa jechuudha gammannee kanaaf utaallaa jechuudha diinni keenya nu cabsuudhaa keeti ifii wal cabsaadhaa jira diinni keenya Oromoo awwaaluu keeti ifii if awwaalaadhaa jira awwaala Oromoodhaa qotan Taayyee faadhaatu seenaa jira Taayyeen osoo ni bakka shimalli sanaa bu'aa yookaanis dhagabar kadhee xiqqoolii hiiqaa xiqqoo aangoon harkadha juuti godina Shawaa kibbaa keessatti gorsaa godhanii muudan Taayyee Dandaadhaa mee ifa jeessamu bishaan qoritti fajjeessamu miseensa haada laaliitti fannisamu mee laala wanni hangatti deemuun yeroo hundaa waan gootu keessatti waan dubbattu keessatti waan barreessitu keessatti hangatti deemuun gaarii daangaa eeggachuun hedduu gaarii ekstiriimii deemuun gaariidhaa miti Taayyeen ammaan tana qabsootti fakkaatteetiin amata sadi guutuu Oromoo arrabsaa dhaabe girrisa maarree hattuun maarree biyya diidu shanee Oromoodhaa waan hin jirin qabu qabsaa'ota Oromoodhaa hidheeti maggarajaa duubaa ragaatti ba'e gurbaan kun ragaatti baay'is warra Oromoo arrabsu warra Oromoo gandaan qoodu warra Oromoo amantiin qoodu wali qabatee jaaree mindeessee mindaa